Yoyyaa shamar kafuuni akkam jirtan dhageeffattoonni YouTube channel Soofuma Rap bakkuma jirtanitti nageenya kan koo kan jaalalaa fi kan kabajaa isin haala qabacha video har'aa keessatti settingii YouTubein gallakkise harawa kan doolaara guddaa akka YouTube channel keenya irraa hojjechuu dandeenyu kun godhu tokko qabadhe isin dhufee jira warroonni YouTuberoota daatan hundi keessanuu baga gammadanii sababni isaa settingiin har'aa YouTubein gallakkise kun doolaara baay'ee akka YouTube channel keenya irratti hojjennuuf kan nu gargaarudha settingii kana akkamitti fayyadamna faayidaan isaa maalidha kan jedhullee bal'ina wajjin ilaalla hanga dhuma video kanatti nafaana yoo turtan settingii harawa doolaara baay'ee YouTube channel keenya irraa argachuudhaaf nu gargaaru kan harawa YouTubein gallakkise kana akkamitti fayyadamuu dandeenya maaliif nu fayyadalle kan jedhu tokko tokko ni ilaalla jechuudha egaa dhageeffattoota koo baay'een keessan akkuma beektan YouTube irratti monetization erga taatanii yookaan immoo gara YPP program yookaan immoo YouTube partner program erga seentanii booda egaa kaffaltiin kan isiniif raawwatu beeksifni adda addaa video isin YouTube channel keessan irratti gallakkistan irratti adeemsifamuudhaan jechuudha kaffaltiin kan argattan kan isiniif kaffalamu jechuudha so kanas immoo karaa adda addaatiin isiniif kaffala beeksifni kun immoo gosoota sadi qaba beeksifni YouTube irratti darbu yookaan immoo YouTube channel keessan irratti darbu kan YouTubein gallakkisu jechuudha gosoota sadi qaba tokkoffaan maalidha roll ads kan jedhamu jira free roll ads kun maalidha video keessan kan YouTube channel keessan irratti gallakkistan jalqaba irratti yeroo video keessan eegalu irratti beeksisa YouTubein gallakkisuudha beeksifni gosa lammaffaadha kaffaltii irraa ittiin argannu mid roll ads kan jedhamudha giddu galeessa video keessanii gidduutti addaan kutuudhaan keessattuu video daqiiqaa 8 olii ta'e keessatti gidduutti beeksisoota adda addaatti galchuudhaan kaffaltii irraa arganna jechuudha doolaara irraa arganna kaffaltii irraa arganna jechuudha sababni isaas beeksifni video keessan irratti ni adeemsifama yoo ta'e kaffaltii irraa arganna waan ta'eef inni sadaffaadha immoo post roll ads kan jedhamudha post roll ads kun immoo video keessan xumura irratti kan YouTubein gallakkisuudha yeroo videoon keessan xumuramu beeksifni xumuraa kun yookaan immoo post roll ads kun gallakkifama jechuudha egaa beeksisoota gosa sadeen kanneen irraa qarshii arganna yookaan immoo doolaara hojjenna jechuudha YouTube keenya irratti so kana keessaa seerri amma haarawaa inni baafse maalidha video daqiiqaa 8 olii kan ta'e keessatti yookaan immoo video daqiiqaa 8 olii kan ta'e irratti jechuudha dhageeffattoota koo gidduu keessatti beeksisoota adda addaa gallakkifna fakkeenyaaf daqiiqaa 8 ol videoon keessa yoo kan ta'u ta'e gidduu keessatti beeksisa itti galchina YouTube video san irratti jechuudha maaliif kaffaltii gaarii argachuudhaaf so asirratti kan fide jechuudha seerri haarofni kun innis maal jedha mid rolls ads slots jedha seera kana akkaataa ittiin on godhachuu dandeessa yookaan immoo messaging kun isin dhaqabee jira May 12 irraa kaasee seerri kun hojii irra oola yookaan settingin kun hojii irra oola kan jedhu YouTubein gallakkiseera YouTube studio keessan irratti illee argattanii akkasumallee karaa emailiitiin illee isin dhaqqaba jechuudha namoota baay'ee irratti hin dhaqqabne ana irratti dhaqqabee jira YouTube channel kan koo kan Amaariffaa irratti dhaqqabee jira YouTube channel kan koo isa Oromiffaadhaan dabarsu irratti nan dhaqqabne tartiibaan gannuuf lakkisa jechuudha settingin kana YouTubein so ni eeggatanii warroonni garuu isin bira dhaqabe akkamitti sirreeffachuu dandeessan itti fayyadama isaa illee maal fakkaata faayidaan isaa maal fakkaata kan jedhu video kana keessatti ni ilaalla hanga dhumaatti nafaana turaadha gara barnoota keenya kanarratti osoo hin ce'in warroonni yeroo jalqabaatiif gara YouTube channel kanaatti dhuftan YouTube channel kun kan keessani kan barnootaati kan teekinooloojiidhaan itti baratan waan ta'eef subscribe gochuudhaan gara maatiiwwan keenyatti dabalamaadhaaf video kana immoo like share gochuudhaan eegalaadha ta'e gara barnooticha egaa settingin har'a gallakkise YouTubein jechuudha settingii ajaa'ibaati settingii kanatti fayyadamtanii doolaara baay'ee YouTube channel keessan irraa earn gochuu dandeessan yookaan immoo argachuu dandeessanii akkamitti itti fayyadamtan kan jedhu settingii kana osoo hin ilaalin settingin kun maali faayidaan isaa kan jedhu isin hin qabu settingii kanallee sirreeffachuudhaaf wanti si beekuu qabdan maalidha kan jedhu haa ilaallu egaa baay'een keessan akkuma beektan YouTube channel keessan irratti video gallakkistan irratti beeksisoota gosa sadiitu darba isiniin jedhee jira free roll ads kan jedhamuu fi akkanumallee mid roll ads akkanumallee post roll ads kan jedhamu beeksisoota sadiitu darba isiniin jedhee jira beeksisoota kanneen keessaa isa mid roll ads kan jedhu mid roll ads kun kaffaltii YouTube channel keenya irratti argannu keessaa parsantii 75 kan ta'u kan qabatudha sababni isaas video daqiiqaa 8 ol ta'e gidduutti beeksisa galchinuudha jechuudha beeksifni kun immoo yeroo galchinu kanaan dura dhageeffattoota koo video keenya irratti jechuudha bakka itti yaadni keenya itti dhaabbatu fakkeenyaaf jechama tokko irra yoo xumurtan jechama sanarraa gara jechama biraatti yeroo darbitan ergasii bakka sanatti gaappii wayiitu jira yookaan immoo bakka itti dhaabbatan sanarratti beeksifni kan galuu qabu kanaan dura beeksifni sun bakka sirriitti gale moo hin galle kan jedhu hin beeknu beeksisa qofa itti galchina beeksifni sun garuu YouTubein maalidha mataan isaatiiyyuu bakka itti nuti galchine sun jecha haasawa keenya irratti galchine moo beeksisa san haasofni keenya erga dhaabbatee booda gidduu irratti kan galchine kan jedhu adda baafata
Ergasii erga adda baafatee booda haasawa irratti beeksisa galchine yoo ta'e beeksisa haasawa santu itti fufa malee beeksifni hin darbu tasuma yoo jechuudha viidiyoo keessan irratti. Kanaaf immoo eessatti galchitanii dhageeffataatiin jechuudha bakka haasofni keenya itti dhaabbatee haasawa biraatti itti dabarru sanitti mid roll ads kana galchina yookaan immoo beeksisa gidduutti galchina. Bakka itti wanti haasofnu sun itti dhaabbatu gaappitaa wayii qabu sanitti galchina jechuudha. So yoo achitti hin galchin gonkumayyuu beeksifni sun hin darbu. Haasawa irratti yoo ta'e haasawa irratti galchitan. Fakkeenyaaf YouTube kan koo irratti viidiyoo tokko galakkisee viidiyoo san irratti an haasaa jira yookaan isin barsiisaa jira yoo ta'e jecha kiyya irratti yookaan immoo wanta haasawu san irratti yoo kan beeksisa kan hidhu ta'e yoo kan itti galchu ta'e gonkumayyuu YouTubein beeksisa irratti gadi lakkisu. Beeksisni bakka itti lakkisu YouTubein eessatti yeroo jecha tokko fixanii yookaan immoo wanta tokko dabarsitanii bakka itti gaabbitaa qabu san gidduutti yoo galchitan aktiiviidha. Beeksifni sun ni darba. Garuu beeksisa san kan galchitan haasawa irratti yoo ta'e beeksifni sun gonkumayyuu YouTube irratti hin darbu yookaan immoo YouTube irratti hin dhiyaatu jechuudha. YouTube kanaafiyyuu viidiyoo keessan irratti hin dhiyaatu taanaan immoo gonkumayyuu kaffaltiin argattan hin jiru waan ta'eef isa kana immoo ammaan booda maalidha kan addaan itti baasuu dandeenyu setting on godhachuu qabnu nuuf fidee jira. Setting kana qofa on godhattanii beeksifni itti galchine sun bakka sirriitti gale moo bakka sirriitti hin galle. Haasawa kan keessan irratti gale moo bakka itti gaappitaa qabu yookaan immoo jecha tokko irraa gara jecha biraatti yeroo darbinutti kan gale kan jedhu adda baafachuu kan ittiin dandeessan setting ajaa'ibaa fitee setting kana on godhachuudhaaf baay'ee tokko salphaadha. Gara YouTube Studio yookaan immoo email keessaniitti erga seentanii booda bakka salphamatti jechuudha. Fakkeenyaaf akkuma asirratti argaatan YouTube Studio irraa erga seentanii booda May 2 kaasee hojii irra oola jedhamee kan baheedha setting kun so haala kanaan isin dhufa. Ergasii immoo maal gootanii manage ka jettu jalatti hin argamti. Egaa setting kan sirreeffachuudhaaf manage ka jettu san irratti click gootan al tokko qofa. Ergasii immoo dhageeffata kan koo jalatti argitan yoo ta'e turn on ka jettu ni argamti. Turn on ka jettu ka jalqabaa san irratti godhatanii recommended ka gochuu qabdan illee achirratti maaliif YouTube illee recommended tan akkuma asirratti argartan jechuudha. So recommended waan jedheef maalidha isin qarqaara yookaan doolara baay'ee argachuudhaaf YouTube channel keessan illee isin qarqaara waan ta'eef kan jalqabaa filattan. Isa lammaffas filachuu ni dandeessanii garuu kan jalqabaa yoo filattan more doolara baay'ee YouTube channel keessan irraa hojjechuu dandeessan yookaan viidiyoo keessan irraa hojjechuu dandeessanii jechuudha. So kanaafuu turn on ka jettu san irratti click gochuudhaan ergasii immoo save jettan dhumarratti save ka jedhutu isin dhufa. Save erga gootanii booda setting kana on godhatanii jirtanii jechuudha. Egaa beeksifni kun karaa YouTube Studio keessaniitiin yookaan immoo karaa email keessaniitiin hanga ammaatti yookaan isin hin dhaqqabin ta'e tartiibaan gadi isiniif lakkisee jira YouTubein jechuudha. Eeggachuudhaan ilaaluu dandeessan warroonni akka kanatti isin dhufe immoo dhageeffata gogo manage ka jettu san irra click gootanii turn on ka jettu irra click gootanii ergasii save godhatanii ergasii immoo beeksifni kun dhageeffata kan koo akkaataa ittiin fayyadamtan akkamitti itti fayyadamtan illee ka jedhu viidiyoo yeroo galakkiftan keessattuu viidiyoo daqiiqaa 8 olii kan ta'e irratti wanti kun kan hojjetu so viidiyoo daqiiqaa 8 olii kan ta'e kanarratti akkamitti hojjechuu kan dandeessan isinitti agarsiisa. Egaa wanti asirratti isin beekuu qabdan viidiyoo daqiiqaa 8 gadi yoo ta'e YouTube immoo beeksisa itti isiniif galcha waan ta'eef isinin ilaalla. Garuu viidiyoon keessan daqiiqaa 8 ol yoo ta'e ofii keessanitti galfattanii akkamitti akka itti galfattan setting kunillee akkamitti akka isin gargaaru amma practiceidhaan ni ilaalla nafaana turaadha. Egaa gara YouTube Studio kan kootti seenee jira akkuma asirratti argatan ergasii immoo videos ka jedhu kanarratti click gootanii ergasii immoo viidiyoo gallakkistanii ilaaltan jechuudha. Viidiyoo keessan kan gallakkistan tokko ni filanna daqiiqaa 8 ol kan ta'e irratti jechuudha. Mid roll ads galchuun kan danda'amu yookaan immoo beeksisa gidduutti galchuun kan danda'amu. So viidiyoo daqiiqaa 8 olii kana ni filanna. Ergasii immoo maal gootanii asitti monetization filattan jechuudha. Monetization ni filattan monetization ka jettu ni argamti isin ni filattan. Ergasii immoo monetization irratti akkuma asirratti argatan wanti isin dhufu ads ka jedhu ni argama. Ads kana on erga godhatanii booda dhageeffata kan asirratti on gootanii dan erga gootanii booda jalatti maaltu isin dhufa jechuudha. Maal ka jedhutu dhufa manage ads slots ka jedhutu dhufa. Manage ads slots kun kanaan dura akkanatti hin dhufu. Egaa baay'een keessanii beektanii. So kanaafiyyuu manage ads slots ka jettu kanarratti click gochuudhaan ergasii asirratti jechuudha kan viidiyoo keessan gidduu irratti beeksisa yeroo galchitan jechuudha. Beeksisni amma fakkeenyaaf viidiyoo kan koo gidduutti darbaa jira asirratti akkuma asirratti argatan akkanumallee beeksisni bakka itti hidhadhe kana immoo diimaa ibsa. Kana jechuun beeksisa itti galchee jira ofii kan kooti maana walii ofii kan kooti itti galchee jira itti galchuudhaaf immoo insert ads slot ka jettu kanarratti daqiiqaa ni filattanii fi asirratti daqiiqaa barbaadanirratti isa galchuudhaan fakkeenyaaf asirratti yoo filadhe ergasii immoo insert ads slot ka jettu kanarratti click gochuudhaan beeksifni kun asirratti gala jechuudha. Viidiyoo kan koo irratti daqiiqaa kanarratti ni gala. So beeksifni kun haasawa kan koo irratti gala yoo ta'e diimaa ibsa akkuma asirratti argatan.
interruptive kan jedhu kun atto argama. Interruptive jechuun egaa bakka kanatti beeksifni gale kun sirrii miti naan jedhaa jira. Kanaan dura sirrii ta'ee fi sirrii ta'uu dhabu beeksifni an gidduu irratti galchee YouTube natti himu. Garuu beeksifni sun bakka sirriitti hin ta'initti hin darbu. Amma immoo bakka sirrii ta'ee hin ta'initti yoo kan an galchu ta'e beeksisa kana jechuudha gidduu gidduutti haala kanaan interruptive jedhee naaf fida jechuudha. Interruptive jechuun bakka sirrii hin taanetti beeksifni galee jira naan jechuudha. So kanaafiyyuu daqiiqaa kana maal gootan jechuudha. Daqiiqaa sanarratti dhuftanii fakkeenyaaf amma asirratti diimaadha. Diimaa ibsaadha miti. Diimaa ibsaadha jechuun haasawa irratti galchee jechuudha beeksisa. Haasawa irratti waan galcheef immoo haasawa irratti YouTube'n beeksisa akka YouTube chaanalii kan koo irratti yookaan immoo viidiyoo kana irratti galuu yookaan adeemsifamu hin taasisu jechuudha. Kanaanis namiidha jechuudha. So kanaafiyyuu bakka sirriitti galchuudhaaf maal gootanii daqiiqaa ni filattanii daqiiqaa sana irratti kan argamu delete gootan. Ni balleessitan ergasii badeera. Ammas isa kanas yoo barbaadan daqiiqaa sanarra dheetanii bakka diimaa itti ibsame kanarratti ni balleessitan. So guutumaan guutuu diimaa kanneen hundayyuu ni balleessitanii jechuudha. Bakka sirriitti hin galle waan ta'eef bakka sirriitti hin galle bakka sirrii ta'etti akka galu gootanii jechuudha. So kanneen hundayyuu delete irraa gootanii amma bakka sirriitti hin galle jechuudha. Amma isaan bakka sirriitti galan ammoo akkuma sirriitti argatan amma inni jalqabaa kun bakka sirriitti gale akkuma sirriitti argatan diimaa naaf hin ibsine. Inni kunillee dhaggeeffatan akkuma sirriitti argatan bakka sirriitti gale. So bakka filatan amma fakkeenyaaf gidduu irratti galchuu yeroo barbaade bakka daqiiqaa kana irratti galchuu yoo barbaade haasawa dhaggeeffataatiin asitti bakka haasofni keessan itti dhaabatu irratti galchitan malee akkanumaan hin galchinaadha. Ergasii immoo maal gootanii insert add slot kan jettu kana irratti kilik gochuudhaan beeksifni kun asirratti galee jira jechuudha. Ergasii immoo sa'aatii kana irratti galee jira. So pending review jedha. Pending review jechuun asirratti maalidha? Beeksifni sun bakka sirriitti gale moo bakka haasofni dhaabatutti gale moo haasawa irratti gale kan jedhu kan itti adda baafatee yoo kan bakka haasofni jirutti kan darbaa jiru ta'e mallattoo diimaa isinitti ibsa. Mallattoo diimaa yoo kan isinitti ibsu ta'e yeroo biraa seentanii viidiyoo keessan keessa akkuma duratti isinitti agarsiisanii delete gootanii bakka haasofni keessan dhaabatutti galchuudhaan egaa qarshii gaarii irraa hojjechuu dandeessanii jechuudha. Egaa namoonni baay'een dogongora asirratti uumaniin qarshii gaarii YouTube chaanalii isaanii irraa osoo hin argatin view baay'ee osoo qaban nama baay'een osoo faana bu'u asirratti qarshii gaarii osoo irraa hin hojjetin kan hafan jiran waan ta'eef asirratti of eeggannoodhaan haasofni keessan bakka itti dhaabatutti asirratti view gootanii viidiyoo keessan dhaggeeffataa asirratti bakka inni viidiyoon kun itti dhaabatutti jechuudha. Akkuma asirratti argatan bakka inni itti dhaabatu fakkeenyaaf eegdanii achirratti gootanii ergasii immoo gootan jechuudha. Aadaa gochuudhaan ergasii immoo save gootanii beeksisa gidduu irratti galchuu dandeessanii jechuudha. Egaa haala kanaan itti fayyadamtanii mirror ads slot kan jedhamu settingii haarawaa kana akkaataa ittiin on godhachuu dandeessan akkaataa itti fayyadama isaa isinitti agarsiisee jira. Itti galchitanii erga geessitanii booda immoo save kan jedhutu jira. Save kan jedhu sarara kilik gochuudhaan viidiyoo keessan irratti beeksisni kun akka bakka sirrii ta'e isin filatan kanarratti akka isiniif seenu gochuu dandeessanii jechuudha. Asirratti wanta tokko isiniif ibsee barnoota kan koo kanarraa xumuramu. Asirratti fakkeenyaaf ads slotiin kun manual kan jedhu ni argama. Manual jechuun kan isin filattanii beeksisa kana irratti galchitanii jechuudha. Automatic yoo kan isin jedhu ta'e immoo YouTube'n mataan isaatiyyuu filatee bakka sirrii ta'etti kan isiniif galchuudha jechuudha. Beeksifni achirratti galu automatic yoo kan isin jedhu ta'e manual jechuun ofii keessanii kan itti galchitanidha jechuudha. Akka nama isinitti agarsiise kana ergasii immoo save irra godhachuudhaan beeksisa keessan bakka sirriitti galuu dhabuu ammoo yeroo biraa irra deebitanii of duuba deebitanii keessa seentanii ilaaltan jechuudha. Boo bakka sirriitti hin galin ammas maal gootanii gara YouTube'ichaatti deebitanii haala duratti isinitti agarsiisan delete irraa gootanii isa bifa sirriitti bakka sirriitti akka galu gochuudhaan qarshii gaarii irraa hojjechuu dandeessan. Egaa viidiyoo kana keessatti gabaabinumatti settingii haarawaa doolaara baay'ee akka YouTube chaanalii keenya irraa hojjennu nu taasisu kan YouTube'n gallakkise isinitti agarsiisee jira. Akka irraa fayyadamtan abdiin qaba. Egaa barnoonni kan koo kanarraa kana fakkaata. Akka irraa fayyadamtan abdiin qaba. Barnoota kan koo kanarraa sarara xumuree jira. Yeroo biraa barnoota biraatti walitti deebina. Hanga sitti nagaa turaa isiniin jecha warroonni YouTube chaanalii kanaa fayyadamtan subscribe, like, share gochuun irraanfatinadha. Yeroo biraa barnoota biraatti walitti deebina. Horaa bulaa.